Allo, assalamu alaikum. Jara keenya akkam naguma fayyaadha. Kun Sheek Abbutaati. Dhimma tokkoon na fide. Dhimmi na fides walitti bu'iinsa obboleeyyan keenyaati. Ustaad Muhammad Bayaanii fi haadha Faatee. Akkuma dheengadda dubbiin Ustaad Muhammad Bayaan baay'ee na aarsitee laayifii waraabee arra dubbiin haadha Faatee irra gaggeeffamtee baay'ee na aarsitee jechuudha. Ustaad Muhammad Bayaan dogoggora guddaa goote. Dhalaan obboleettiidha, jaartiidha, ilmoodha, haadha teenyaa jechuudha. Addunyaa fi akhiratti illee wanni akka gaarii kabajaa qaba shamarranii si gale. Haati Faatee geema kabajjee si jaalattee si wajji taphatte. Nama si jaalatu si kabaju keessaa nama tokko fuula si ilaaleetiin beekaa jechuudha fiizikaalii. Osoo wannummaan akkasiitu si bira jiraattee wanni sun maqaa keetii miti ati nama guddaadha. Si gale. Miciyyoon tun nama fuuldura heerumee bultii ijaaree ilmoo godhachuu taa'u. Viidiyoon kun fuuldura hanga miidiyaan addunyaa kanarra jiru jiraattii jechuudha viidiyoon tun. Si gale. So ijoolleen tun afaan Ingiliffaatiin waad my mom is doing jettee gartee sarchii yoo goote waan akkanaa haatee godhuu turtee miidiyaa irra teessii jechuudha osoo dhuguma taatee garuu namni qulqulluun ani bara'atu rabbiitti haqalluuf haadha Faateeti jechuudha nama garaan qulqulluu nama onneen isii qulqulluu afaaniin waan gartee haasa'uu dandeessi namoota dallansiisuu dandeessi sun dhimma afaan isiiti garuu namni onnee qulqulluu qabu yoo jiraate wallahi billahi haadha Faateeti namni nama kana ija takkaan laalu namni nama kana gartee akka obboleessatti maxxanfatee laalu haadha Faateeti jechuudha. Fiizikaalirraa nama beekuu dandeessa. Ija namaa keessa laaltee namni kun nama badaadha moo nama gaariidhaa beekuu dandeessa jechuudha. Si galee saniifuu haadha Faateetti balleessite Ustaad Muhammad Bayaan an nama si jaalatu si kabaju keessaa nama yoo ati tuqamte si aaru keessaa tokko itti balleessite dhiifama gaafadhu. Geema jechuun maal jechuudha? Geema jechuun tapha jechuudha bar afaan Oromootiin tapha jechuun jaalala bar fiqirna kan jaansanii bar lolaa miti bar si galee taphattoota kubbaa miilaan gartuu wal caccabsanii walirra ejjatanii dhiifama wal gaafatanii wal haammatanii adda yaa'an geema jechuun sani namni tokko si adabameedhaaf wanni si dhufu hin jirtu warri geema sanirraa waan harkatte dhumatti dubbiin si adabamuu dhabeedhaaf wanni sirraa irratu hin jirtu. Wanni adabni sun dhufeefuu daawwattootuma keessan giiftarootuma keessan san gammachiisuuf malee waan guddaa fi miti. Si galee saniifuu waan akkanaa ganaa laalladhu nama qaraayisu nama dura deemu adeero kun salphina.